Sarabaka mujatti rabaka boyde moraka munirfati waraka hasan fati hinjiran jarson mujatti le jarso tasawwalin dubbatani mucayyollen diddeyo jedhe jarsu fi danda'u mujattiin qabata dadhabu ammoyyu ummatattiin gadi ba kanu jennelle kan sigale amma mataa dubbiti an gairra deebe an hawwin nu kennatteef dhiiste wanti na aarsu tokkollee hin jiru sababnillee an karaa dubbiin gara deemtu waan beekee fi waan hubadhee waan argeef kaleessallee harka duuba qabadha. An akka seenu kana godhe dhugaa rabbi nu haa dubbisu ummata ebalu faatih hojjedhaa turee fi kabajaa sii qabuuf nasriin faatih hidhatanii dhokatanii ta'aaran jennaan anillee nama dhokataa miti tiktookiin kiyyallee dhokataa miti aslii wanti na dhosse hin jiru as jala taa'ee kabajaan dhageeffataa jira siin jedha waan an hagarphaa carriseef ammoo deebiin harkaaf harkatti asumatti deebi'ee jechaadha siigalee walumaa galatti yaada kiyya yoo goolabuuf waan atamma jetteen yoo dandame dubbiin ijoollee tanaallee kadhumattu ummanni Oromollee xiqqaa guddaallee ni beeka miidiyaa irratti miti lafarratti dhumattiiti akka yaada kiyyaati kun kadhumattuuf dhibbarraa dhibbatti ijoollee tanaa dubbiin jaraa lafarratti dhumattiif yoo danda'an innillee isiilleen jaarsa kennatanii atillee eega jalqabarraa waan kana itti xaartee haga gaafa wanti kun goolabamuutitti guruppii ofii keetii kiriyeeti godhiitiin waan kana jalqaba haga xumuraatti keessatti hordofiif warra miidiyaa warra ajandaa suusii qabu kanaallee ammoo gaafa waan kana goolabde manuma kan kee kana bani nama 10,000 kana fidii fi maarree dubbii ijoollee tanaa xumurree irreega jaraa haganadhaa irraa fuunee fi hagana bira hafe hawwiillee hagana fuune milkii irraallee hagana fuune jedhi warra miidiyaa kanallee gurra buusi maaliif isaanillee gurra toosisa waan ta'eef jecha waa dhagahuu barbaadan siigalee waan itti faajanillee waan ta'eef akka kana yoo goote maal sitti fakkaata yaada jedhu kenna ani fitadhee jira obboleetti tiyya hawwi osoo asirraa gad hin bu'in afoo inaalillaa hangama kiyya. Abdi abeete waan nasriin jedhu. Abdi. Abdi. Abdi miyuutii godhee jira. Anillee asirratti waan tokko dubbachuu barbaada beektaa silkiin kootillee akka carraa chaarjeran fixachuuf deema. Akkuma Naasir jedhe yoo dubbiin isaanii akka dhugaatiin isaaniif haalaan lama yoo barbaadde mucattiin kun warra Dubaayititti yoo kennattu Naasir yookiin kiyya yookaan kumeessitoo osoo hin taane hayyoota baay'eetu jira nutti haa kennattu ni laallaa fi ni xumurraa fi isinillee itti manne yoo lakkii kanaa miti jette isinummaa warra sooshaal miidiyaa asumarratti xumuraa fi kanuma dubbiin. Abdi eessa badde? Asli ajira difama ayla takkatti akkana goona jiran dubbii gabaabsa mucattii waan takka qofa gaafanna gurbaallee gaafanna gurbaa waan natti fakkaata mucattii waan tokko qofa gaafanna mucattii mee warra Dubaay keessaa hin kennadhu yoo jechaan ka jiraattu taate jaarsa Dubaay keessaa jaarsummaa hin kennadhu kennadheena haalaalanii naatti naa deebi'anii jechaa hin qabu yoo ka jettu taate nama bakka buufattu dubbii tana yeroo muraasaafillee haa taatu guyyaa takkaa fi gadi bu'anii ilaalanii oliin haa deebi'anii ati jaarsa ebaluun bakka buufadhe jedhiiti eenyuun bakka buufatta waan tana dubbadhu yoo kana taate malee dubbiin tun nu qaqaa jirti akka malee nu hidhaa jirti hidhama guddaa keessa seenaa jirra waan tana eenyuun bakka buufattee gadi buunee si ilaallee sitti hin deebine yoo akkas hin taane ta'e ammootu ammallee waluma qaquu ta'aa jira hawwiitiyya mee akkam jettaati waan kana. Hawwee maal jettaati? Achi haasaa dhiisi waan abdiin jedhu kana achirraa ammunee ribsiifanii dhoofsifnee gachi. Hawwiitiyya. Hawwi. Yee. Hawwi. Waan warri Dubaay jedhu dhageette kuna dubbii lafarratti ilaallee waan argine isinitti deebina. Ilaala mucattillee naguma aarte aguma dhugaa qabdi aguma aarte nu komatte afoo inaalillahi ilaalla fi jedhaa jiran kun ijoolleen Dubaay ati maal jetta? Heddullee isin dadhabsiiseera heddullee isin taarseera hunda keessanuu dhiifama narraa ta'ati rakkotu nama rakkadhee isinitti dhufni amma kiyya dubbii jechuun an fidee ijoollee Dubaayititti hin kennadhuun isinii galee fidee ijoollee Dubaayititti hin kennadhu. Anamma dide dubbii tiyyallee argeera haqa tiyyallee argeera milkiinillee kakachuu dide quraanaanin kakadha ilmoo tiyya hin kakadhu naan jedheera
dubbitii yaallafatti hin buufadhu asuma Oromoo nallee hin gargaarinaati nattu faana eebbisaa ganna dhiisaa nattu faatii na eebbisaa ganna dhiisaa haqa kiyya hoo rabbi milkii irraa kutee guyyaa wayii ol baasee ummata Oromoo afoo akka arrakkadhee dhaabadhe rakkisee isa haa dhaabsisu tanuu miti. Nan gargaarina Oromoon illee nama eebbisaa gadhiisa. Asli na ergi takkatti. Kot. Munir kiyya obsime hawwi takkatti waan si gaafadhu qabaanini na eebbisaa ganna dhiisaa jechaan sirna ambaati miti. Sirnoomaaf namoomaaf kabaja arsoomaatiif as gubbaa teennee qaqabaa jirra malee siif jecha qaqamaa jirra malee hojii dhabneeti illee miti. Namni tokko gaafa nama dura dhaabatu nama dura taa'u dhugaa namaa arguufillee dhugaa namaa bakka itti dabde fuudhuufillee jaarsi akka itti ilaallatuun qaba bakka itti ilaallatu qaba. Haala tanaan akkamiin ilaalladhee dhugaa tanteessii arga jechaa bakka kana taa'aa jira. Akki akkanatti nu kun yoo dhugaa tante nu argisiisuun kan nutti ulfaatu taate. Damee ati matturraa akkaataa kanaan argachuu yoo kan nutti ulfaatu taate haala kamiin argadha jechaa si gaafataa jira. Sirna si gaafadhe anini. Sirna si gaafadhe kanaan bifa kanaan naa laala. Hoodhaa jaarsa kana jettee jirti hawwiin as keessa. Neetworkii baasuun ol. Kanaaf bifa saniin jaarsa lafa kaayatteetiin jaarsi sun waan laale waan arge fuudhee asiin ittiin deebi'a malee lakki si eebbisee si dhabe jedhee si eebbiseera jedhee asirra murteessee waa isinii qajeelchuu abdii hangabaabduu isa kan takka waa isinii qajeelchuu. Nu gargaaru la lakki dhiibataan jiru maal dhiibadha bakkee waan ta'anillee tu argaarta randibiniitiin. Amma waan tokko isinii haa gabaabsan. Munir ne afaan yaa bubadhu. Munir carraa kennee fi sakandii takkitti bichaa waa haa jedhu. Nu maarra waa isinii haa goonu asli laal Munir jedhu mee Muniroo takkitti abdii hukumeeti asliidha. Muniri mucayyoo keessaan qabadhaatiin bilcheeffadha fida akka jaarsa Oromootitti. Nu ammoo akka warra Dubaayitti yoo gurbaan kun waan isin jettan ka didu taate haqa herreegamee isarra bahe yoo ka baasuu didu taate warra Dubaay keessa jiru sheekaa fi gurguddaa Dubaay isinii dubbisne namni kun waan jaarsi jedhe dide haqa namaa waan isatti argan ofirraa baasuu dide qabaa irraa fuudha waan jaarsi Oromoo jedhe kana kennisiisa jennee qabnee milkii maaliif biyya kana keessa jira tumnullee dhaannullee humna Oromootii ol hin jiru Oromoo biyya Imaaraatiitii ol hin jiru. Jabaan abbaa feetee biyya kana keessa jiraate hattullee hattummaa isaa itti manii biraa galan malee namni jabaatee namaa ol ta'e hin jiru. Kana ka goonuuf ammoo dhugama isinitti himaan. Eenyullee namni waa nama gurshuuf nama bulchuu hin jiru. Kana ka goonuuf ammoo ajandaan kun uummata Oromoo irraallee haa gabaabbatuuf isinii warra itti xaartan kunillee firii ifaajii keessanii haa argitaniin malee mucattii tana biratti ammoo warra diqqeeffame warra arrabsan. Akka biyyaatitti arrabsamne akka biyyaatitti xiqqeeffame. Nasri takkatti waan sirraa asirratti jechaadha. Yarraa diddaan irraa argeeffadha naga olabsiis jalqaba jechaadha. Walumaa galatti milkii qaba gaafa isin nuu fidaa jettan warri as jiru kunillee bakka Shee Ahmad jiru bakka anillee jirutti waan isin irra argitaniin gurbaa kana tumneetoo haa taatu lolaanoo haa taatu tolaanoo haa taatu waan isin jaarsitti argitan gurra qabne irraa isinii fuuna. Nasri takka sirrii qaba takka sirraa fudhu qaba atini asri laal mee obboleessu asli fi Munirii fi abdiin mucattii gadi buusaatii waan fuutan irraa fuudhaati sirna jiru irraa fuudhaa nutti hin deebi'a tagama kanaa nu hin dandeennaa jetta amma murtii san kaa'uun duratti ebaluun filadha jechaa mucattii irraa waa adda baafachuun barbaachisa. Jaarsa ebalu bakka naa bu'ee naa haalaalu dhugaatiyya tana ebaluun bakka buufadhe ebaluun ergadhe lakki abdii miti asli miti Munirii miti Nasrii bakka buufadhe jechuu dandeetti. Argiteerta wanni mucattiin tun akka gadi hin buune yoo gabbuute illee olaa deebitu jedhuuf tanaaf lakki nuun barbaaduyyuu jecha akkuma amma kana falmattee didaa jirtu diduu dandeetti. Yoo isiin dirra qajeelteetiin kun numaarri dubbiitii isinii kennadhe argamte hoodhu naan jedhaa. Dhabamtee si eebbifne naan jedhaa jecha mucattiin dhugaa dubbiitan uummata kennatte achirra dhaabatee uummanni ilaala. Ammallee
gama milkiitiin illee isin bakka buutanii milkii bakka buunee irra jecha yoo milkiin isin laakkaayate lakki ani isinii yumiti nama biraa laakkaayadhaa jedhu milkiin achirra dhaabbatanii milkiif illee isin kennani nama milkii laakkaayate fuudhanii bakka buusan mucattii ol nu deebisaa yoo ka danda'amu taati. No akka warra Dubaayiitti jaarsa taane no akka warra Dubaayiitti jaarsa taane dubbanna malee milkiin bakka nu buufatee hin dubbannu akka warra Dubaay jiraatutti dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Amma Nasriin faanti. Akka warra Dubaay dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Yaa karaa nu barbaadu dhufee karaa nu barbaadu dhufee karaa masirrii. Hawwii fidii munii. Okay, Dr. Plan. Ati duraan dubbatti. Ani an dubbite mitiyoon uma rakkoon hin jiru waa'ee mitiyoo bakka mitiyoo beetiin dubbatti confidence rakkoon hin jiru. Garuu waan tokko jira. Gama kiyyarraayis waan ati dubbattees. Amma nama kuma kudhanii jira. Mitiyoo tana carraa lama dhorke. Akka atis jettee jirta. Ani yaada uummata keessaa yaada keetiin naati. Nasrii reefu hin turre dhiifama. Dubbii akkanuma dhufeeti lola seenee. Tokkoffaa Sheekh Ahmad nuti lafatti hin fudhannu je. Waan Sheekh Ahmad dide ati akkamii fudhatteedha tokkoffaan kan. Lammaffaa waan Nasriin jee jira. Nasrii wanni jee warri manguddummaa fudhattan. Maaliin nuti deebitaniidha? Maaliin nuti deebitaniidha? Namni kun adda facaanaan lamadan harkan. Isinummaan Nasriin faan Sheekh Ahmad faan yoo inni kati duutee mitiyoo tana ni gargaarsistanii. Amma duraas isinii kan ni jene jirra. Achumaan dubbiin kotte. Eega lafa kotte jechuudha. Mitiyoon kun dhibba sadii hojii walitti hidhaame. Nasriin jedhe yoo inni waan irraa Asuun jiru as jira malee. Injiru quban qabu weessaniif isin jaa. Amma Sii deebisaa. yoo wanta fudhattan Nasrii fi Sheekh Ahmad kunuun wanti nu dide mana keetii bantee nu gargaarsista. Yoo jenne sitti kanniin. Okay, inni fitan akkasitti. Lakki yoo hojjettu taate asitti waan inni jiru carraa guyyaa sadii kannineef. Rintii nuuf hin kakanne. Na xumursiisi haa. Kanaaf hawaasni Oromoo kun yoo kabaju ta'e nama dila kana kabaju yoo ta'e agarsiistii kabaju yoo ta'e nuuf haa kakatu kara gargaarsa haa ta'e. Si haa deebisu gaafii ati na gaafattee. Gaafii na gaafattee si haa deebisu. Umuraan jirtu. Gaafii gabaabsii si deebisaa gaafii na gaafattee. Gaafiin gaafadha. Okay, gaafiin gaafadha. Gaafii feete na gaafadha. Nasrii sitti kannina. Yoo Nasrii hojii waliin galle mitiyoo tana ni gargaarsista. Itti gaafatamummaa fudhattee ni deemta. Takka. Kanuma barbaadda. Malee booda jechuudhaan. Wanti didee jettee nutti asiin deebisina. Namoonni xumuraa milki Nasrii nuuf danda'a maal gootaati? Milki awwaan na gaafatan hin deebisaafi. Awwal shee yaa Muneer keenya. Ifa mallee naa godhi. Ani ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaallee ilma Arsiisi Koomandooti. Jaarsa jala guddadha obboleessa kiyya. Miidiyaa gubbaa deemee dubartii fi maalii walitti qabee hobobsaa ooluun hojii kiyyaa miti. Nama ilaaf ilaameedhaan biyya kana keessatti daangaa dabarree dubbii gumaallee nama dubbatee fixeeru. Siigalee har'a tarii isin waliin as teennee wacuu fi caacaa jennuun tarii kiiloo namaallee gadi buusuu danda'a nama dubbiin beeynillee nama fakkeessuu danda'a. Bakka xiqqoo dhaabate namni hima xiqqaata siigalee. Ilaaf ilaameen kottaa taa'aa dubbadhaa yoo jedhan dubbii naggaadee waliin qoricha nagadattee herreegarra walloltee miti dubbii gumaallee yoo taate hin finna. Ahmadi dubbii kana hin danda'u jedhe sodaate jechuun Nasriin hin sodaata jechuudha miti. Sababni illee gurguddaa biyya kanaa beeka, sheeka biyya kanaa beeka, qeesii biyya kanaa beeka, hayyuu biyya kana keessa jiru beeka. Waan uummanni irra walii galeen of danda'ee osoo hin taane gurguddaa biyya kanaa dubbisee haqa nama kanaa gaafadhaa barbaadaa fi nama jedhu malee kophaa kiyyatti xumuraadhaa miti. Siigalee amma sii deebee walumaa galatti
dubbii xiqqishu Yoon tumuree bara dhageeffadhu mannaatiin dubbii xiqqishu qoricha walitti lallaaqanii waliin nagadhatanii irra wal lolanii miti baakii addaamteenyisti yeroo tokko dhageeffadhu bakka takka dubbattee si gaha dhageeffadhu jalqaba dhageeffadhu si deebisa akkamiin nu deebitaa dhaaba na dhageeffadhu si deebisaa sanillee na dhageeffadhu dubbii namni waa qoricha waliin dalagatee hirreega irra wal lolee miti dubbii kanaa olillee yoo taate kabajaayyoo namni kana bakkenne kabajaan xumuramuu dandeetti obboleessa kiyya sitti himaa ummanni Oromoo jala taa'u kunillee sirna nama beeku nama dubbii beeku kabajaadhaan dubbii jaarsa biyya Dubaay keessa jiru isinii waamnee isinii xumurra yoo jedhan kanarra wanti bocuu fi caacaa jedhu barbaachisu takka illee hin jiru yoo dhugaa waliin dubbatu taate chakkiji baammataa wal jala qabatoo taate malee ምንድነው ዱቢ ጉማ ሴተኒ ስለሰረቲ መታ መርተኒ ኤበሉ ዲዲ አቦ ረቢ ጀዲ አስሊ ጉርባ ከነ ነራጨ ዲሲሜ ነራጨ ዲሲሳ አቦ መን ኬቲ ነራጨ ዲሲሜ ምኑ ነው ይሄ ማልኪ ጅባ ወኔ ረኮ ሲወሊን እንቀቡ ሜና ደገፈዱ ያ አኪ ረቢ ሶዳዱ አቲ ለመከበጃ ወሊ ቀምኑ ና ደገፈዱ ዱቢ አከመን ተጎዳ ጅርቱ ማቆፋ ሙኒር ስቲራ milki al tokko qofa yaada dabalataan asriin wal fakkaatu goola baddu asli laal rabbi jedhe an munir abubakar anaafat والبلسو هزدين والكفزو يوتاتي مالي أنا ربي توكي جمالي إيه نباي نور الله نما سودا كبومي دبين جارسو مانين نماني هنجرتو انت لك أبتني دي مارتني لو تاتي آده بات لغتا يون تلا عرسي تاتي سيرا بيتا ناموسا بيتا كنا دو جارسا جراني إنكي جبنا والكي جبون برباچسو كابا انت لفوتني دي مارتني نلي كابا دو جراني نو إلمان عرسيتي نما كبجا كبو إلمان رموتي جارسو ما تلتو فديرتي واللولتي متي قوما وطاتي انفتنا مالو والكي جبان ulfina ni taasofne jennaan ulfina wallaalina bakka kabajaadhaan miidiyaa irra guyyaa afur shawwacani bu'aa takka buusuu hin dandeenye dubbiin ammoo hin dhumata lafarratti kijibuun barbaachisu mucci wanti tunillee intala dubartiifan kabajaa qaba kanarra dabartee osiin funnette garuu dhaabaddoodhaan gadhaaba gurbaan nu keessa jiru ka Dubaay keessa dalagatoo taate isaaf suuqii isaallee walirra cufuu dandeenna kabajaan barbaachisu as biratti dhaabatee nu kennateen xumurraaf kennatu baatu ammooyyuu dide jennee Oromootti himna sii galee maali si kadhatan hawwiillee tana wanti si sujuudan hin jiru wanti kadhatan hin jiru kenna dhodhaani in kennatti dubbisi ka barbaaddu maallaqesiiti malee wanti bira barbaaddi maali shururuu naga Oromoo maali kijibalee ምንድነው ከማን በልጣ ነው እሷ ይሄንን ጫልቴቲ isiillee nama har'a kuma shan silaale jechuun ji'a tokko asirraa teettee iyyaa oolte nama kuma kudhantu silaalaa miti wal kijibuun barbaachisu milkiin wallaahi billaahi milkiin haga feete osoo jabaatu miti waa'ee milkii kana dubbadhu mee ati habibi milkiin haga feete yoo jabaate suuqii miti fooqa irraa yoo qabaate warra Dubaay biran taru Oromoo biran taru an kana siin jedha asli wal sobuun barbaachisu namni mataa dhaabaa jiru namni dubbiin kennadhu qaba ganna dhiisaa jedhu hin tala maaliif waan ummanni jala ajandaa kana qabeef siigalee homa akkana itti fuufu itti fakkaata wal kijibuun barbaachisu arsiin gumaayyuu namaafitti siigalee dubbii ichiluu birrii kuma dhibba kuma digdama kana miti gumaa taatu namni walii fixa siigalee duniyaa miti maal mataa dhaabane sabiyyi miti barnuuti nama ilmoo qabu nama maatii qabu nama ummata biratti illee kabajaa qabu isiin maal waan taateef dubbii ofiin kennan inni maal waan ta'eef hin kennan kamaan baltoon onnasu jabaatanii eenyuun caalaniiti hin kennatan haa kennatanii nu qabrii teennaaf gadi qala guyyaa qabriitiif arraba kenna boru cabuufi gaafii nakiriin munkariitiif dubbii jaraan fitnaafi kanarra darbe garuu abbaan barbaade mukassa qalamuu danda'a maal na shelaan asli al tokko dubbadhu bakka amma Muniir asirratti Sheikh Ahmadi bakka jaarsummaa hin fudhannetti ati Nasri akkamii adda kee fudhatta ka jedhuufi biyya kana keessa dhiifama naa godhanii ustaaza fooloo guddaa qabaachuu danda'an garuu ustaaza ka caalan hayyuun baay'een jiraachuu danda'ani biyya United Arab Emirates kana keessa ustaaza qofaa miti ka jiraataa jiran hayyuu baay'eetu jiraataa jiran garuu
Naasir of qofa ta'ee osoo hin taane akka jaarsa nama Dubaay kana jiraatutti jaarsa bakka bu'ee gad bu'ee ni fixa jedhe. Sigalee gaafa kana garuu xumuruu dandeenya. Asirratti Muniir dhiifamallee na godhe duraanillee sin beeku si arga garuu asirratti. Ati garuu dubbii kana ilma jaarsaa yoo taate akka jaarsaatitti bakka bu'ii dubbadhu malee hawwii bakka bu'ee dubbadha gaafa jette ati gaafa nama tokko asirratti gaafa dhufne nu hunduu nullee yoo milkii bakka buunee dubbanne atillee hawwii yoo bakka buutee dubbatte dubbiin kun tasuma hin dhumu. Ati bakka nama tokkoo bu'uu dhiisiiti jaarsa ta'iitiin wajjin dubbadhu yoo lakkii nasri milkiin birrii kanaayyuu kaffaluu dide. Naasir mana kee banteen gargaartaa osoo hin taane yoo namni kunillee nurraa amanuu dide wal gargaarree mucattii tana yoo dhugaa qabaatte ni kafallaaf jedhiti akkasitti dubbadhu malee bakka nama tokkoo buutee hin dubbatin dhiifama naa godhi. Xumureera. Ama mucattii gaafadha. Dubbii gabaabaa jiran. Ila mucattiin dubbii as kenna. Mucattii irraa dubbii fuunee gadi naa bu'u. Amma Muniir ati obboleessa mucattiiti waan ta'eef himataadha isinii. Jaarsonni amma warra ga'aanu kana ustaazaaf madii. Ani waan ammeenyaallee jenne lakki ammeenyaa kanarraa fudhannee ibsaaf yeroo takka nasrii anis. Omaara koo qabu obboleessa miidhamaa ta'e miidhamaa obboleessa ta'uu rabbiin biratti kabaja. Anas hin jedhe achuma dhaabadhu. Nasrii doktor Naukaamsaa jirta. Uummataaf inni kan ni ta'a nagin Naukaamsa ta'e. Ila afaan akka biyya biyyaati amma maali beektaa? Tokkoffaa maal hubadha beektaa? Amma Gori wajjin haasaa jirtu kun ijoollee walta'ullee Oromummaa osoo qabnu ijoollee Arsiiti. Jaarsonni kunillee Arsiiti. Uummanni Arsii kun garaacha torba qaba akka argeessan qaxxisaa kanan beeku beekta. Haasaa keessantu walitti isinii galuu dide beekte. Anama waan san hubataa jira sii galee. Ati fuutakkitti matee san ooftaa. Jarri mootu dubbii dalgaa bitaa mirgaa weelkamaroo mangistii walitti fidaa jira. Kanaaf ati obboleessa mucayyoo ta'ii achi naa dhaabatu. Amma naagalte. Sii galtee? Naagalte dha. Ani amma lakki nasriin akkanatti wanta jennee fidaan. Lakki nasrii kana bargaafa miidiyaatiif adumaa wanta jee na beeka. Dhaggeeffadhu waan ijoo barbaade ani akka malee na hubatan. Carraa kana nama kudhanii jira. Asii burteessinee haa gargaarsisnuudha. Yaadni kiyyafa dura. Lakkii jettanii ikoonii kannina okkee nasrii si kannina rakkoon qabu. Ni kannina jennee bar michoonni amansiisnaa rakkoon hin jiru michoonni harkaa hin baatu. Ani rakkoon hin jiru. Daakudhaa buusifi xumura. Garuu yoo asii as deebitan yeroo as deebitan waliin itti gaafatamummaa nuuf fudhadhuuti. Abdii nu horii fixxu fixatti achuma dhumateewu yoo hin xumurre mana keenuu banii anarratti miti anarratti yookaan asirratti deebisuu osoo hin taane warrumaan fudhatan san waliin gargaarraa jaati. Nu ahadii seenaadha. Dadhabnee jettanii nama kanaas dhabsiistanii akkan jenne waa hunda nu guutaadha. Kanumaa bari'anii kiyya. Onaa miti. Nasrii qofaa miti ka gargaaru. Ni gargaarsisnaa. Mana keenyaas bannees ciraa dhaabbannaa yoo milkiin nu harkatti dhumuu dide. Yoo nu haya jechuu dide. Nuti bira dhaabbatee akka Oromoo takkatti bira dhaabbannee Oromoo gargaarsisnaa jennee as deebinee malee nu dideeti amma booda akka feetan godhaasan. Akkuma ati reefu jette sanumaan jiru barbaade kanumaafi malee waan biraatii miti haa fudhatan okkee ni fudhannaan ni fitnaan yoo fitne nuti itti gargaarsisa Oromooti gargaarsisna kanuma sinirraa adii barbaanni Kadooye thank you kadooye shaasheeliji Carraan kenna dubbatu Koi carraan sin kenne Jamal enu abdi keessummaa isinitti ol seene Ardan alaajinaan irra. Ila asii kiyya jamuu kennan baga dhufte jennaan dubbii nasrii tana bakka itti godhaa jiran osoo achi hin fageessini nama tokko mucattiitti ergaa mucattii gaafii haa gaafannu dubbii tantee as kennatti nama waa dubbii nasrii jedhaani. Warri bombolina kanaa ummata kenna. Nama haa kennattu jaarsa haa kennattu. Akkaataan jaarsummaa tana fuunee gadiin haa buunu waan irra geenye ammootu ambattoliin haa dachaan sirni abbaa akkasi akkana nu harkaa wanni jedhaa jirti. Jamaal maal jettaati? Ulfaadhu galatoomi abdii kumee sa'aatii lama wagamisa jala turre waan kana dhageeffataa turre jarana dubbiin akkuma nasrii aanolee jedhe dubbiin sirna qabdi.
sirni ammootiyyuu miidiyaa gubbatti miti jala kenna obboleettiin teenalleen agartee haqasii nama tokko dhugaa isaa arguu fi namni dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Ammootu as gubbatti obboleessa kenna obboleeyyan teena lamaanuu dhugaa jala arguudhaa fi namni yoo gattaa'ee waliin haasa'ee argan malee miidiyaa kana gubbatti miti obboleeyyan tiyya. Akka jedhe jalqaba jedhe abdii kumee dubbii tana gadiin haa buunu obboleessi kenna kennee jira. Maqaan isaa Dr. Finnaan Wayenu gadi na bu'aa jedhee jira jalqaba kenne obboleessi kenna. Mucattitu algarraan bu'u jedhe malee inni akka jedhe. Yenni gadi na bu'aa jedhe obboleessa kiyya dubbiin sirna yoo dubbanne sirni akkanan dubbatamu sirna dubbii nama lamaa yoo laalan sirna yoo dubbatanii dhiifamallee naa godhaatii dubattiin jilban guuttuu jedhan waan mammaaka Oromoo jedhe waan kana waan Jamaal Godii jedhee miti akka maleetti nuun fudhatinaati eega sirna laaltan sirna kana sirnatti godhaati laala akkuma Nasrii Aanolee jedhe haa dadhabanii warri Dubaayillee haa dadhabu maanguddoon akka abdii hukumee faatillee haa dadhabdu sirna kana eega sirnatti goona jettan sirna kana gadi bu'aatii gadi buusaati laala as gubbatti sa'aatii meeqa westii gootan as Nasrii aslii sa'a meeqa westii gootan ay gubbatti waan kana laaluudhaaf ammoo osoo wal dhageettanii gadi buutanii sirna kana laaltanii sirna qaba abbaa qaba akkati dubbatamu qaba akkanumaan as gubbatti akkuma argine dubbachuu miti namni akkuma Nasrii Aanolee jedhee kagumaallee walirraa fixullee kanuma ka agartee dubbii tana obboleeyyan teennaa fixullee kanuma ka biriitii nama birii addan barbaadan kanniinuma jechuu obboleettiin teennallee wanni isiin nu didduuf takkan jirtu obboleettii teennallee Muniirii Faatiitti dhiyaatee abdii kumeetti dhiyaate namni itti dhiyaatan obboleettii dhugaa kan kee sii baasuu as jirra namni dhugaa tantee sii baasuu as jiru waan namni jedhu naman didu agartee dhugaa isaa isii baasuu as taa'u jirtan namni martinuyyuu obboleessa kennallee akkasuma dhugaa isaa baasuu laal dhugaan nama tokko bira jirtu dhugaan bakka lama jirtu beeki akkanuma akkana miti obboleen tiyya dhugaan bakka takka qofa jirti nama lama bira jirtu dhugaan Abu Yahyaa galchimee aslii. Okay. So kanaafi warri Dubaayilleen obboleettiin tiyya wanni siin jettan ijoollee Dubaayitiin kennadhu jette meebi itti mufachuu dandeetti ijoollee Dubaayitti. Akka hawaasa garuu ammoo wayita akka jettu kana maanguddoota nama agartee haqaaf dhaabatu jira as keessa Dubaay keessa warra gumaa fixu jira. Yookaan namoota miidiyaa gubbaa beekamtii qaban osoo hin taane warra waan ati jettee fi kayoo waa galan girri jala waan dubbachuu fedhu karaa nagaatiin dubbanne sababaa mucaa kana yeroo hunda waggaa dheeraaf Nasrii biratti erguu waan takka hamtuun dubbanne gizee xiqqoo na aarsee afaan itti butu malee wallaahi kunoo nama dheengaddallee har'alee beeka waan takka waan badaa jenne Nasrii ima fida ebaluu fida maaliif mucaa kana yeroo hunda Nasrii biratti argitaa nama ammallee biyya san keessaa hin qabne jennee yaannuuf tilmaamnu Toophiteeni keessa warra jiran keessaa tokko ija jaamsuun barbaanne beektaa maqaa baadaa irra kaayuun barbaanne kanaaf qusataa ture anuuyyuu jechuudha. Nasrillee wanni barbaadaa tureef waan yeroo baay'ee bakka cidhaatti bakka du'aatti bakka maalitti wal biratti arguuf malee ajandaa meeqa ture namni Nasrii maqaa kaasu hin jiru. Ooma sanii Nasrillee iyya kenna kabajeetiniin nu awwaachuuf galatoomu itti fufi sanuma si yaadachiisuuf keessatti. Galatoominas aslii si dhageeffataa ture waan ati haasoytu mara isaa galgala irraallee akka ati dhiibbaa mucaadhaanillee akkana jedhee akka wayitannii haasa'illee waa'ee risiit irraa wayitannii haasa'e mara jaluma kana jirra. Dhageeffataa tumaan turre waan kana guutuu garuu ammoo laali dubbii heetoo dubbatanii fi dubbiin sirni dubbatan adda obboleeyyan tiyya. Dubbii jaarsi yoo harkaa qabaate namni birii itti seenee laaquu hin danda'u. Dubbiin jaarsa harka jechuun jaarsa harka jirti. Hin beeku yoo dubbii tana asiin dura jaarsa kennitanii jaarsi harkaa qabaate itti seenanii booressuu hin danda'u namni birii badee itti seeneetiin. Kanallee akkasi beekaa adda baafadha. Yoo asiin dura obboleessi kenna kun risiitii isinii fida jedheetiin sirnaan isin biraa deeme sirna kanaan ammoo waan san guuteetiin dhufuu qaba. Bakka san yoo akka ta'e nuti waanti jedhuu danda'a.
jaarsatu waa jedhaan malee namni badhe maa utaalee obboleessa kennaallee obboleettii kennaallee waa jedhuu hin danda'u. Kan akkasitti illee dubbii tana sirnatti godhaati akka Nasriin jedhetti abuyaayyaallee dhufanii jiran namni gurguddaan waan kanas gadi buusaa lafarratti akkasitti dubbadhaa isiniin jedha yoo balleesse noof folchaa kanuu jedhaanii galatooma. أيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي من أزم تجاوز الدور بيرك ترى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت تومي سنجتشاس ماني وكسبوني تيما أسمع تينت ما إيجي نور بتوترتي إيجي تنافين قهوة تقهوة تقوى كانت تنور حدود إيجي مال الأستاذ تينت تيسون تينو تيسون تينو نور بتوتر كانت تجار سما كنافي أبدي لنا أنا قتي أبدي نو كام سي أبدي كنا ولد لهنا ati mafti le kennite abdi na ukam se abdi amma maal jennami amma fira rabbi ararsu jarri kun kale ustadi ki yain kabdani duga kabdan ustadi ki ya wallahi duga wada ambi kun kale safira walid dalagata ture namni walid dalagatu wa majiru wal dabu le wa majiru jara kenna dalaga keessatti namni walid bu'a ola kawal bira taa'uudhi isaa fagottuu namni waliin bu'aa oola rabbi isaan haa araarsu wanni ani isiniin jechuu barbaadu dubbii amma yoo namni nama jalaa fixe dubbii borcuma ta'a malee dubbii dubbatuun hin ta'u jaarsi dubbii hin booyataan tokko jaarsi akka dhabtii lamaan jette gartee gasii kanatti namaan dubbatu jaarsi akka ofii barbaade dubbata akka ofii fedhetti akhiraa ofii laallata qabrii ofii laallata namaa dubbata malee hawwiin akkanan naamuri jette yookaan immoo ifnaan akkanan naamuri jedhe namni gartee gasii immoo namaa dubbatu hin jiru jaarsi dhugaa rabbiitiif ta'aa jirta guyyaa sadeeti wanni seenuu dinneef illee safara kanoonni dhufuu dinnee as laalaatumaan biraa deemnuu fi haa fixanii jenneetuma laalaa turre jechuudha. Hadha immoo garaa nu nyaatte dubbii yoo guyyaa haganaa kana guyyattiin ture amma gaafa wala boottu sani qalamii isii akka biraati hadha gurraachattee daalachattee nama fakkaattu jechuudha. Jiru Itoophiyaati. Funi galaana ta'een nama nyaata guyyattiin dhugaa nama biraa qabaattee horiin isii gartee gasii immoo garuu namni lafatti